500,000 ብር የሚሸለመው ሙአዝ መሐመድ oduu keenya jalqabaatiin dargaggoo Mu'aaz Muhammad dorgommii qarshii 500,000 injifatee jedhame. Dorgommiin Mu'aaz Muhammad injifate kun akkamiin qophaa'ee gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin raayyaan ittisa biyyaa gocha gara jabinaa raawwachaa osoo jiru viidiyoon bahe muffii cimaa kaase. Raayyaan ittisa biyyaa gocha gara jabinaa kana kan irratti raawwachaa ture dargaggoo Oromoo tokko ture. Dhimma kana irratti gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu biraatiin guyyaa kaleessaa qofa balaa konkolaataatiin lubbuun namoota 24 Itoophiyaatti darbee jedhame. Balaa konkolaataatiin lubbuun namoota 24 guyyaa kaleessaa akkamiin darbee gabaasa bal'aa dhageessuu akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Nolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneetti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Oduu keenya jalqabaatiin dargaggoo Mu'aaz Muhammad dorgommii qarshii 500,000 injifatee jedhame. Dargaggeessi Oromoo yeroo hedduu hojii tola ooltummaatiin beekamu Mu'aaz Muhammad dorgommii namoota yaada hojii qabaniif abbaan qabeenyaa injinar Beejaay Neeraash qopheesse dorgomuun injifateera. Dargaggoo Mu'aaz Muhammad keessumaa baha Oromiyaatti yeroo garagaraatti namoota rakkatan gargaaru, namoota dhibaman bira dhaabbachuudhaan beekama. Mu'aaz Muhammad dabalatee dorgommii namoonni 1,000 lakkaa'aman irratti hirmaatan kana kan qopheesse injinar Beejaay Neeraash yoo ta'u, Beejaay dorgommii akkanaa kana amma duras marsaa 10 ol gaggeessuun inni ammaa kun marsaa 11ffaa kan gaggeeffame ture. Abbaan qabeenyaa Beejaay Neeraash dargaggoota kanaaf dorgommiiwwan qopheessaa jiru kana dargaggoonni Itoophiyaa hundi isaanii hojii biizinasiitiif akka kaka'an taasisu, akkasumas ammoo hojii biizinasii waan jalqabaniin isaaniif kennuuf akka ta'e deddeebiin himaa tureera. Abbaan qabeenyaa dorgommii kana gaggeessaa ture kana dura marsaa 10 ol qarshii Itoophiyaa 100,000 tokkoon dorgomsiisaa ture. Haa ta'u malee ammoo dorgommiin amma gaggeeffame marsaa 11ffaan 500,000 yeroo jalqabaatiif kan eegaledha. Kaleessa galgala dhimma kana ilaalchisuun Beejaay haasawa godheen dorgommiin amma booda gaggeeffamu miidiyaa hawaasaa gubbatti miiliyoonattis ol guddataa jedhaniiru. Haalli ittiin dorgommiin kun marsaa 11 gaggeeffamaa ture dargaggoonni yaada biizinasii qaban gama miidiyaa hawaasaa Beejaay irratti maxxanfamuun dargaggoonni dorgommicha irratti gama sanduuqa yaadaatiin hirmaatu. Dargaggoonni hirmaatan kun ammoo gama sanduuqa yaadaatiin yaada biizinasii isaanii dhiyeessuun namoonni akka dhufanii riyaaktii isaaniif godhan taasisu. Sana booda namoonni yaada biizinasaa kan nama sanaa jaalachuun abbaan laayikii fi koomentii baay'ee argatee injifachuu ni danda'a. Haala kanaan ture Mu'aaz Muhammad guyyoota dura dargaggoota akka isaa kumootaan lakkaa'aman faana dorgommii kana kan jalqabe. Dorgommiin kun guyyaa 3f gama miidiyaa hawaasaa Beejaayiin erga gaggeeffame booda kaleessa galgala injifattoonni gama TV EBS'n ifoomeera. Namoonni dorgommii kana injifatan inni jalqabaa Mu'aaz Muhammad yoo ta'u, namoonni hafan biroo 6 kan ta'an immoo tokkoon isaanii abbaa qarshii 100,000 ta'aniiru. Walumaa galatti dargaggoota 12f sagantaa kana guyyaa 3 keessatti kan gaggeesse Beejaay qarshii miiliyoona 1,200,000 baaseera. Abbaan qabeenyaa Beejaay Mu'aaz dorgommii kana injifachuu isaa ilaalchisuun yaada TV EBS'if kenneen injifachuu kootiin gammachuu guddaan natti dhagaameera jedhe. Jalqabuma injifachuu akkaan danda'u murteesseen ture kan jedhe dargaggeessi kun inni guddaan injifachuu kootii amanee dorgommii kana itti seenuu kootii jechuun dubbatan. Itti dabaluun Mu'aaz Muhammad akka jedhutti nuti dargaggoota 5f akkas taane dhaabbata Dabbaal Event and Promotion jedhu hundeessinee jechuun TV EBS gubbaatti dubbateera. Dhaabbata kana hundeessinee erga seera qabeessummaa isaa arganne guyyoota 5 gidduutti dorgommiin kun jalqabe kan jedhu Mu'aaz, nutis dorgommii kana arginaan dorgomnee qarshii kana akka carraatti yoo badhaafamne itti dabalannee dhaabbata kana guddisuu qabna jennee dorgommiitti seennee jedhaniiru. Achumaan ittis milkoofnee dorgommichaas injifanneerraa jedhan. Mu'aaz Muhammad
Congratulations. ሙዓዝ እንኳን ደስ አለህ ብያለሁ። ከነበር እንደምታሸንፍ አውቄ ነበርው። እኛ ሰጀስት ያደረግነው አይዲያው በጣም አሪፍ ነበርና በዚህ በሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንስ ስለማድረግ ያው ግማሹ በራኞች ነበር፣ ግማሹ በላይክ እና በኮሜንት ስለነበር እንደማሸንፍ 70% ምናምን ከግማሽ በላይ ገጠኛኝ ነበር። ስለዚህ በልብ በቃ አሸንፋለሁ የሚለው የልብ ሙሉነት መንፈስም ነው አንድም እንድታሽ እንኳን ደስ አለ። ይሄ ደስ ይላል። amma karoorri isaa akka milkaa'eef Mu'aaz Mohammad hojiiwwan gurguddaa dhaabbata kanaan hojjetu gara fuula duraatti itti seenuuf qophiirra akka jiru himeera. Haasawa Mu'aaz Mohammad kanatti dabaluun abbaan murtii akka Mu'aaz badhaasa kana argatu godhan yaada TV kana gubbaatti kennaniin dhaabbanni Mu'aaz Faan hundeessuun hojii jalqaban dhaabbata addaatii jedhan. Yeroo dorgommii kana jalqaban loogoo Mu'aaz Mohammad fayyadamee ittiin dorgome akka badhaasa kana Mu'aaz injifatuuf shoora olaanaa taphateeraa jedha abbaan murtii badhaasa Mu'aaz akka argatu godhan. Isa qofa osoo hin taane Mu'aaz Mohammad hojii cimaa jalqabe kana niitoorkii jabaas itti horachuun jabaateeraa jechuun abbaan murtii Mu'aaziif ragaa beera. Mu'aaz Mohammad kaleessa galgala dorgommii kana injifachuu isaa ilaalchisuun miidiyaa hawaasaa gubbaatti dubbichi ijoo ta'uun namoonni hedduun ergaa baga gammaddee dabarsaafii turaniiru. Oduu keenya isaa itti aanuun Raayyaan ittisa biyyaa gocha gara jabinaa raawwachaa osoo jiru viidiyoon bahee muffii cimaa kaase. Bana raayyaan ittisa biyyaa gocha wambadummaa waggaa 5 Oromiyaa keessatti gaggeessaa ture itti fufuun osoo dargaggoo Oromoo tokko haala suukanneessaan ajjeesuuf qawwee afaanitti dhiibuu miila lamaaniin morma gubbaa dhaabbachuun akka malee dararuu viidiyoon bahee muffii guddaa kaaseera. Taateen kun kan raawwate godina Gujii Bahaa Aanaa Gooroo Doolaa ganda Saraansar yoo ta'u yakka gara jabinaa kana raawwachaa kan ture raayyaa ittisa biyyaa ta'uu haasawa namni yakka kana raawwachaa ture haasawa ture irraa AGM ilaaleera. Dargaggeessi Oromoo raayyaan ittisa biyyaa viidiyoo waraabaa akkas dararaa ture kun adaraa nadhiisaa jechuun haga rabbiin isaan qabuutti ga'us qaamonni nageenyaa raayyaa ittisa biyyaa jedhaman gara jabinaan qawwee afaanitti dhiibuu garaa gubbaa miila lamaaniin dhaabbachuu fi albee doomtuu itti ragaa turaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa gochaa fokkisaa namaaf rabbiin jibbee godhaa ture kun sababni akkas godhaa tureef haasawa isaa irraa AGM akka hubatetti shanee waliin hariiroo qabdaa jechuun dirqamaan akka waan dargaggoon kun waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabuutti gaafachaa tureera. Haa ta'u malee dargaggoon kun eenyu faana illee hariiroo akka hin qabne raayyaa ittisa biyyaa kanatti cimsee dubbachaa ture. Gaaffii miseensi raayyaa ittisa biyyaa dargaggoo kana dararaa ture gaafachaa ture keessaa kan akka nama gaddisiisu dargaggoo kanaan akkas jechuun gaafatama. Isin gaggeessaan keessan eenyu? Eenyutu ammoo isin hooggana jechuun dargaggeessa Oromoo kana qawwee afaanitti dhiibaa lafarra gangalchaa yeroo haqqisiisu yookiin ammoo nyaata afaaniin deebisiisu viidiyoon ba'e kun ni mul'isa. Viidiyoon kaleessa Gujii irraa ba'e kun ammoo viidiyoo haalaan akkaan gaddisiisaa ta'e turedha. Dargaggeessi kunis adaraa nadhiisaa osuma jedhu isaanis haga danda'an itti wal jijjiiruun takka qawwee itti dhiibaa takka albee doomtuu itti rigaa daqiiqaa 8 dhaqqabde viidiyootiin. Haa ta'u malee ammoo viidiyoon kun daqiiqaa 8 ta'us miseensonni raayyaa ittisa biyyaa duuba dhaabbachuun kaameeraa waraabaa turan halkan guutuu dargaggoo kana akkasiin akka tumaa turanii fi dararaa turan ni dubbatu. Taateen kun deemee booda immoo yeroo raayyaan ittisa biyyaa sun albee garaa irra kaayyachuun ilma Oromoo kana diruudhaaf jedhu viidiyoon adda citeera. Dargaggeessi kun lubbuun jiraachuu fi du'uun isaa ammatti wanti ifatee hin jiru. Haa ta'u malee immoo lubbuun dargaggoo kanaa hafuun waan akkaan abdachiisaa tokkoyyuu hin qabu. Oduu biraati. Itoophiyaa keessatti guyyaa tokkotti balaa konkolaataa mudatee lubbuun namoota 24 darbee jedhame. Balaa konkolaataa godina Walaayitaatii fi godina Guraagee darbee ammoo dukamitti mudateen kaleessaaf hanga har'aatti namoonni 24 du'uun gabaafameera. Bakki balaan kun itti mudate inni tokko godina Walaayitaa yoo ta'u konkolaataan taphattoota kubbaa miilaa garee ogeessota fayyaa ta'an fe'uudhaan magaala Arbaa Mincitti qaxxaamuruun gara magaala Hawaasaatti malaa osoo jiru garagaluudhaan ogeessonni fayyaa 8 ol du'anii jiru jedhameera.
Namoonni 13 ta'an balaa qaamaa cimaaf kan saaxilaman yoo ta'u namoonni 6 ammoo balaa salphaaf saaxilamanii jiru jedhameera. Balaan inni biraa ammoo godina Guraagee aanaa Masqan bakka jedhamutti konkolaataan fe'umsaa Finfinnee irraa ka'uun gara Buttaa Jiraatti osoo imalaa jiru baajaajii namoota 7 feetee imalaa jirtu walitti bu'uun lubbuun namoota 6 darbee jira jedhameera. Namoonni 5 battalumatti yoo du'an tokko ammoo hospitaala erga ga'ee booda lubbuun isaa darbee jiraas jedhameera. Dabalataanis magaalaa Dukamitti balaa konkolaataatiin lubbuun namaa 7 darbuun gabaafameera. Namoonni 11 ammoo miidhaa qaamaa cimaaf saaxilamanii hospitaala Bishooftuutti yaalamaa akka jiran miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru. Balaan kun konkolaataan Sinootraakii minibaasota 2 wajjin walitti bu'uun kan mudateedhaas jedhameera. Walumaa galatti namoonni balaa kanaan lubbuun isaanii darbe 24 yoo ta'an namoonni miidhaan irra ga'e hedduu akka ta'anis ibsameera. Namoonni miidhaman kun ammoo yaalii fayyaa argachaa jiraachuu miidiyaaleen biyyattii hedduun gabaasaatii jiru.